Austraaliyaatiif qopheessinee jirru akkuma waliin beeknutti haaluma rakkoo biyya irraa gartee ijoollee barattoota keenya dhumaatii jiru sanarraa kan ka'e hiriira magaalaa keessa jiru kana Victoria Melbournetti May 9tti baanee iyya keenya dabarsaa turre. Akkasumatti osoo adda hin dhaabin Juun 2tti illee qaama gartee mootummaa Iddugala Kaambeeraa bakka jedhamtu illee hiriira baanee iyyannaa keenya dabarsinee jirra. Sanarraa kan ka'e faranjootaa fi namoota dhimma garteedhaan jaarmanii gargaarsaa hundi iyyannaa keenya kana warri hubatan walgahii kanarratti walgahii akka afeeraman gartee hubachiifnee waan turre bal'inaan afeerraa goonee fi jirra. Hawaasa keenyaas kanas keessa jirtan hundi kafa wal jirtanillee kan dhufuu dandeessinillee dhuftanii akka irraa qooda fudhatan baatumatti amtu kana guyyaa 9 August 9tti qabne turree gartee Mount Alexander Road jaamutti waaree booda hawaasni keenya hundi dhufee irraa qooda fudhatee akka Oromoota addunyaa hunda keessa jiraniif fakkii taanee maaliif bakka kanatti namoonni argaman alagaan nuti keessatti argama qaama mootummaa argama warra gargaarsaa argama warra tola ooltota addunyaa kanaatu jalatti argama. Isaan kun wanni jaan dhimma Oromoo kana fuunee mirga dhala namaa kana waa'ee human rights kana addunyaarra facaafnee rakkoo Oromoo kana petition gartee addunyaa hundaaf akka gartee faca'uu danda'u irratti guyyaan sun guyyaa petition gartee qopheessanii namni dhufu hundi isaanii godhee faranjoonni hundi isaanii godhanii bifa saniin addunyaa hundaaf waan raabsanii jecha dhaloonni Oromoo hundi namni gartee laalaan Oromummaa itti dhagahamtu hundi akka gartee walgahii kanarraan hafne dhaamsa ulfinaaf kabajaan isiniif dabarsina. Yeroo dhufee hojii aadaa uffatanii dhufanii nyaata aadaa fidanii dhufanii maqaa isaanii kan wal duraa duubaan guutanii rakkoo jirtu kana gartee petishina guutaniiti dhaamsa kana iyyannaa jirtu mootummaa jirtu hubachiisan warra gartee human rights kanaatu irratti argama. Kanaatu jira. Namni heddumaatee dhufuun dhugaadhaan Oromoon rakkoo qabdu kana gartee himata agarsiisuu irratti rakkoon Oromoo kun ka dhugaa ta'uu mul'isa namni heddumaatee bahuun. Guyyaan kun guyyaa kabajaa guyyaa Oromoon dirmachuu isaanii dhaamsa kana gartee akka petishina gartee ambitinuu guuzanuu ooltee dhaamsa keenya kana addunyaarra ni facaafna jedhanii hirmaataniif akka dhala Oromootti guyyaa kana akka irraa hin hafne irraa dhufanii qooda fudhatan ijoolleelleen namni guddaalleen hawwanilleen maaliif keessaa gartee kana irratti dargaggeessaa fi manguddoo fi hawwanjii hundirraa qooda fudhatan hegeree keenya fuuldura waan barbaannu akka argannu abdii gaarii nuu kenna. Haga dandeessanitti yeroo teessan fudhadhaatii akkuma baqattanii biyyaa baatanitti jireenya keenya gartee asin mul'ifnee uummata keenya kabajuu jiru saniif dirmachuudhaaf akka gartee guyyaa kabajaa goonee achirratti argamnu obsaa kabajaan afeerraa isinii godha jechuudha.